Ashamaar kafuunee kabajamtoota afurtoota keenya hundi keessanuu baga naganuu jira. Guyyaa har'aa qophii ajaa'ibaa bareedduu isin jaalattan ittiin bashannantan akkasumas irraas waa hubachuu dandeessan ittiin baay'ee bohaartan jedhe tokko qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Qophii kana akka itti gammadan abdii guddaa qabachaadha. Kabajamtoota afurtoota keenya gara fuulduraallee ammoo qophii kana baay'ee jaalannee jirra. Qophii haala kanaan itti nuufuuf waan jettan taate viidiyoo laayik gochuudhaan nu garsiisaadha. Yeroo viidiyoo akkanaa kana waan isin jaalattan taate yeroo biraas viidiyoo biroos qabannee kan isinii dhiyaannu ta'a jechuudha. Kanumaan kabajamtoota afurtoota keenya warri yeroo duraatiif gara yaayyaa hoppii dhuftan bara nagaan dhuftan isiniin jenna. Yaayyaa hoppii guyyaa guyyaatti bilee garagaan gadhiisoo akka isin bira ga'uuf yoo barbaadan jechaadha. Subscribe godha isiniin jenna. Yeroo subscribe godha wanni an gadhiisee battalumatti akka isin bira ga'uuf isin gargaara jechaadha. Kabajamtoota afurtoota keenya guyyaa har'aa kabajamtuuf jaalatamtuu obboleettii teenya qaali tan taatechaadha. Hawwii Tazarraa qabadhee dhufee jira jechaadha. Kabajamtoota afurtoota keenya guyyaa har'aa keessummaan kiyya Hawwii Tazarraati. Akkamiin qabadhee dhufe maaliin isii akka qabadhee dhufe kan walitti dachaan jechaadha. Jalqabamee Hawwii Tazarraa waa'ee isii osoo hin dubbatin duratti jechaadha. Yeroo takka Hawwii Tazarraatiif haamilee naa kennaa isiniin jedha. Galatooma kabajamtoota afurtoota keenya akkuma jalqaba irratti ibsuuf yaale Hawwii Tazarraa ni beektan jechaadha. Hawwiin Tazarraa weellistuudha, dhalattuu Ambooti. Hawwiin Tazarraa yeroo asiin dura akkuma beekamu ilillee birraa yaa daraartu, ilillee birraa yaa daraartu jalallee kiyyaa maaf na yaaddu. Akkasumas weellee hedduun kan an yaadadhu kan hin yaadanne jechaadha. Kaatiraa gobeessanii hawayyaa walaginaa duraan hin nageessumoo beekannaa yaalaalidhaa. Jibicha baajifaarii laga deeddi kootiyooni goofaree biillisiisee isa jaalatti mucayyooni. Jibicha baajifaarii laga deedda kootiyooni jibicha baajifaarii laga deedda kootiyooni. Maal kana hedduun yeroo taksa qeerroo sanirrattillee weellee garagaraa baasuudhaan uummata Oromoo bira jaalatamummaa guddaa argattee jirti jechaadha Hawwiin Tazarraa. Hawwii Tazarraa namni hin beekne hin jiranatti hin fakkaatu. Yoo nama wassa ta'eetan malee namni Hawwii Tazarraa hin beekne hin jiraatu. Keessattuu weellee Oromoo keessatti jechaadha dubartoonni qabsoo Oromoo keessatti dubartoonni gahee olaanaa ba'aa turan jechaadha. Asiin duras ammas gara fuulduraas jechaadha. Kanaaf Hawwiin Tazarraa uummata Oromoo biraas na biraas isi biraas hunda keenya biraas galata guddaa waan qabduuf ammas irra deebi'uudhaan Hawwii Tazarraatii haamilee naa kennaa isiniin jedha. Galatooma erga hangana dubbanne kabajamtoota afurtoota keenya garuma Hawwii Tazarraatti isin dabarsa jechaadha. Hawwiin Tazarraa dhiyeenya kana akkuma isin beektan jechaadha yeroo dheeraaf muuziqaa baastee ergasii ammoo ima baddeerte jechaadha. Maatii ofiitii waliin baddee hojii biraa hojjechaa jiraattee maaliif akka badde hin beeknu sagalee bareedduu kiilolee dammaatti mi'ooftu tana qabattee Hawwiin Tazarraa duraa baddee jirti. Amma immoo dhiyeenya kana bifa haarawaan muuziqaa bareeda isaa tokko qabattee dhiyaattee jirti. Amma sa'aatii anamma waan kana dubbataa jirutti jechaadha nama kuma 43 dhibba jahaaf nama afur duwwatu laalechaadha. Kana jechaan laalameen jiru jechaadha viidiyoon kun. Kanaaf hamma isii jaalannu laalamuu qaba. Saniifuyyuu isiin wanni YouTube isiin irratti gadhiistee jirtu jechaadha. Hawwii Tazarraati linkii isaa viidiyoo kana jalatti argattanii seentanii YouTube isii seentanii subscribe gochuudha. Akkasumas viewun isii akka dabalamu Facebook irratti viidiyoo isii osoo downloading godhin jechaadha. Akkasumatti viidiyoo isii kana YouTube Facebook irratti imo irratti WhatsApp irratti Telegram irratti waan garagara irratti share godhuuniif isii bira yoo dhaabatan jechaadha. Hawwiin Tazarraa kana daran waan biraas hojjetteeti kan nu deebitu ta'a jechaadha. Baay'ee wanni namatti tolu kabajamtoota afurtoota keenya Hawwiin Tazarraa viidiyoo kana YouTube ofii irratti gadhiistee jirti. Yaani YouTube isiin tun hammam akka isin duwwaaf dhaabatte kan agarsiisu jechaadha. Hawwiin Tazarraa YouTube xiqqaa subscribe xiqqoo qabu irratti isin heedatte isiniif rabbiin heedatte asirratti muuziqaa ofii haarawaa gadhiistee jirti. Viidiyoo kana akka laaltanii fi viidiyoon isaa ergaa baay'ee of keessaa qabachaadha. Kanaafuu mee keessa deddeemne viidiyoo isin hojjette kana maal akka fakkaatu haarawaa jecha akka durii osoo hin taane haarawaa maal akka fakkaatu kan waliin daawwannu ta'a jechaadha. Hanga dhuma sagantaa kiyyaa na hordofan affeerraa koota. Kuma viidiyoo isii keessa seenuuf deemeen ijoollee babbareeddan
takkattu dubartoota babbareedan keessattuu ilkaan kaaruu san baay'ee jaaladha. Ijoollee tanniintu ifa jechaadha. Profaayilaa isiirratti muuziqaan baay'ee bareeda. Hin dagatinaan kabajamtoota furtuu keenya muuziqaan kunis haala waraabbii isaa walaloo isaa yeedaloo isaa yaani waa hunda kan wajjin aniif isin jechaadha kan waliin laallu kan iddoo itti qeeqamu qabaatu kan kennu ammoo iddoo itti tolu kana caala daran yeroo biraa dalagamuu qaba iddoo itti jennu. Kan wajjin laallu waan ta'eef jechaadha hamma dhuma sagantaa keenyaan wajjin tura ammas irra deebuudhaan viidiyoo isii komintii jalqabaa irratti waan argattaniif seentanii subscribe gochuudhaan akkasumas viidiyoo guutuu viidiyoo as jalatti osoo isin jalaan ciccitin argachuu dandeessan jechaadha. Kana ammas irra deebuun na wajjin turaan affeerraa kooti. Kabajamtoota furtuuta keenya viidiyoon baay'ee namatti tola. Garuu seensa jalqabaa irratti akkuma agartan jechaadha yeroo ijoolleen shubbistu istaayilaaf itti fayyadamanii kaarabaa yookaan ifaan hin jiru ta'ee maal hin beekne gara kiyyaan niitoorkii kiyyatu rakkina qabaa laa ta'een haay kwaalitii irrattis deeffadhee ilaalee jira jechaadha. Yeroo baay'ee viidiyoo akkanaa yeroo ilaalan jechaadha. Viidiyoon yoo fakkeenyaaf viidiyoo manoomuu gadhiisnu kanaayyuu yoo niitoorkiin kan kee dadhabaa ta'e qulqulleessee sirratti mul'isu wirwir godhaa sirratti mul'isuu danda'a jechaadha. Kanaaf haay kwaalitii irrattis deebisee ilaalee jira. Iddoo amma jiran viidiyoo kana dhaabeerutti akkuma argaa jirtan jechaadha. Iddoon xiqqoo dukkanaadha. Osoo ifaa ta'ee baay'ee iddoon kun ifaa guddaa qabaate natti tola kan jedhu filannoo kiyya. Garuu kaamerameenii maaliif akka iddoo kanatti fayyadame isaaf warra hojjete qofatu waan beekuuf akka kiyyatti osoo ifaa qabaatee kan jedhudha iddoo kanatti xiqqoo waan an laalechaadha. Addis Ababaan gubattee Addis Ababaan gubattee yaalaan galle saree nirra diimaa gubattee yaalaan galle saree yaalaan galle saree nirra diimaa gubattee yaalaan galle saree. Furtuuta keenya sunis xiqqoo baay'ee ifaan haganamu gahaadhaa miti. Beekaa waan dhaamsanillee ni fakkaata garuu iddoon baay'ee bareeda ture osoo ifaa qabaatee baay'ee dansaa yaani boombiidhoos yaani ajaa'ibsiisa natti fakkaata. Garuu beekaallee yoo daladdanii jiraattan iddoo kana dhiifama garanumaan isin gaafata iddoo ciccimanna guddaa qabutu argee jira jechaadha. Amma laala akkuma agartan jechaadha aadaa Harargeetiin faayamtee jechaadha kabajamtuuf jaalatamtu Hawwiin Tazarraa iddoo kanatti amma ifaa yeroo jalqaba jechaadha shubbistoonni baay'ee iddoo dukkanaa jirtu sanirraa iddoon kun xiqqoo natti tolee jira jechaadha. Iddoon amma isiin Hawwiin Tazarraa itti mul'atu kun jechaadha baay'ee natti tolee haalli uffannaa isiis baay'ee dasna jedha. Addis Ababaan gubattee Addis Ababaan gubattee yaalaan galle saree nirra diimaa gubattee yaalaan galle saree yaalaan galle saree nirra diimaa gubattee yaalaan galle saree. Anuma tuyyuu ana sanyii jala kanaa yerbaayilaa. Amalala kabajamtoota furtuuta keenya iddoo inni jalqaba jarrara itti shubbisaa jiraniif iddoo amma iddoon Hawwiin dhaabattee jirtu garaagarummaa qaba. Qulqullinni isaa baay'ee bareedaa iddoon isaa baay'ee miidhagaa iddoon jalqabaallee baay'ee miidhagaa ture. Garuu wanti ani iddoo kanarraa hubadhe iddoon isiin faaya aadaa Harargee kanaan faayamtee jechaadha. Ittoo raabbamte guyyaan isiin ittoo raabbamteef guyyaan kun ittoo raabbamte garaagarummaa akka qabu kan garsiisu jechaadha. Maal haaluma ifaa irraa beekuu dandeessa jechaadha. Bareenni wal masiyaatu ya 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 bareenni wal masiyaatu. Kabajamtoota furtuuta keenya affi isinitti dheeressuun barbaadu Hawwiin Tazarraa wanti isiin qabattee dhuftee waliin agarre kana jechaadha. Baay'ee waan namatti dinqisiifamuu qaba ammoo bira dhaabachuun illee dirqama.
keenya waan ta'eef isis bira dhaabachuu qabna. Keenya viidiyoo isii gara garatti share godhu. Download goone Facebook irratti gadhiisuu dhabu. Linkii isaa Facebook irratti share godhu akka isin fayyadamtu taatu taasisuun dirqama keenya jechaadha. Yoo kana goone haaluma salphaadhaan osoo hin beekin jechaadha viidiyoon isii akka baay'ee ilaalamu taasisuu dandeenya. Yeroo viidiyoon isii heddummaatee ilaalee hamilee godhattee mucayyoon gara fuulduraas weellee ajaa'ibsiisaa nu deebite jechaadha. Akkuma beekamu artistoonni Oromoo artistootuma Oromooti. Wanni akkana jedhamuuf illee artistiin tokko kan sabaati malee kan isa mataa isaatiin miti jecha. Kanaaf artistiin tokko jiraachuudhaaf nus isa bira jiraachuu qabna. Waan inni hojjete dinqisiifachuu qabna. Ilaaluu qabna. Hanqina inni qabammoo kana hanqina qabda jechuu qabna jechaadha ija jabaanne. Kana yoo goone artistoonni Oromoo isaan qofa osoo hin taane kan biraallee kan dhokatan hedduun dhokatan as bahuu danda'an jecha. Kanaaf muuziqaa jajjaba bareeda hamilee guddaa qabu sagalee guddaa qabu akkanaa kanneen laallee weellistoota keenya hunda isaaniitii jajjabeessuu qabna jechaadha. Kana jechaadha kabajamtootaaf hordoftoota keenya. Weellee halli Hawwiin Tazarraa baaste baay'ee dhibbatti keessan deemne hanka dhibba keessaa muraasa isaa keessa deemee isin garsiisuudhaaf yaalee jira jechaadha. Hedduu ammoo keessa hin deemne. Video isinitti dhiyeessuu waan barbaanneef keessa deemuu hin barbaanne jechaadha kabajamtootaaf hordoftoota keenya. Anis reaction kun yeroo anaaf yeroo duraati jechaadha video gara muuziqaatiin jechaadha. Yeroo biraa ammoo video akkanaa hin jaalannaa ammallee irra deddeebii waan akkanaa artistoota irratti haa ta'u waan adda addaa irratti nu qopheessuu jettan kan isin qopheessu ta'a jechaadha kabajamtootaaf hordoftoota yaayyaa hopha. Garanumaan dhaamsi ani isiniif dhaamu jechaadha muuziqaa Hawwiin Tazarraa Aastee kana linkii community jalqabaa irratti waan argattaniif jechaadha linkii siintanii subscribe akka gootan akkasumas viidiyoo isii akka laalamu akka gootanii fi laaltanii akka jabeessitanii ijoolleen teennaa weellee keessatti dhaamsolee gara gaba jecha muraasaan dhaamsa hedduu dabarsan jecha dhugaa dubbachuudhaaf jechaadha. Weellee kenna namoonni kenna waan ka jaalalaa waan ta'een alatti hin dhageeffatanii jechaadha. Namni weellee yoo dhageeffatu jechaadha jecha tokko namoonni hedduu jecha takkattiidhaan ergaa guddaa dabarsan jechaadha. Kana weellee kana akka dhageeffatan akka laaltaniif isin jedha. Yeroo muraasaan booda immoo community kee jalattis share waan godhuuf jechaadha. Argachuu dandeessanii jechaadha kabajamtootaaf hordoftoota keenya. Kana fakkaata warri qophii keenya har'aa jaalattan ammas irra deebi'uudhaan viidiyoo kana like godha. Yaada keessan ammoo karaa koomentiitiin nu barreessaa isin jenna. Garanumaan Hawwiin Tazarraas YouTube kana viidiyoo kana daawwataa yoo jiraatte qeeqaan xiqqoo siqee kana keessatti yoo namuufattee jiraatte isii qofa osoo hin taane kaamerameeniin akkasumas editaraaf namoonni tokko yoo as keessatti yoo namuufattee jirtan garanumaan dhiifama naa godhaa isin jedha nama ijaaraa malee nama kuffisu. Kanaaf isin qeequuf isin jajuuf isin tolchuudhaaf dhufe kabaja. Malee isin miidhuudhaaf miti jechaadha. Warri hojii kana keessatti gahee guddaa qabattan hundi keessanuu baay'ee galatoomaa ulfaadhaa isin jedha. Kana fakkaata warri viidiyoo jaalattan ammas irra deebi'uun like godhaa subscribe godhaa isin jenna. Rabbi iddoo jirtan hundatti isin bira haa jiraatu isin jenna.